ergi galtee immoo maaliif akka soorratti goote qolte? Ani areemanii rosi humnumaa nasi nagashitanii anasi galum barbaanne areemanii godhe. Anangaru ti yaadu utudeme wayya garu nulo latanan ijoolleen kunis garu isaanis abbaa dhabuurra waluma faana guddachuu wayya. Yoo lolu ta'ee jechuudha. Yoo nagaa buusee wal faana guddachuu wayyaa. Atama isa toon taane lola isaa sanii lolu sanii jeequ sanii waan arge godhu jibbite. Hayyeera lama taanee dhufneeti jirra jechuudha. Meetiin deebitee agarsiisaniin jedheetiin jira hin gaddaa garuu isinitti agarsiisne baay'een keessan immoo soba seetanii waan hundumtuu darbee haalli hundumtuuf ulfaatan sunis darbee mucaan kiyya nagaadhaan deebitee jirti jechuudha. Gammaddiin golfite akkasiin jettee waan golfite. Nagaa gaafadhusti. Akkam jirtu nagaa keessanii nun nagaa keenya galata waaqaadha. Baga nagaa taatanii nun nagaa keenya nagaa. Baga nagaa taatanii atu baga nagaa taateen jettaniini. Egaa wanti isaa baay'ee ulfaataadha ture garuu salphatee jira akka yaada diinaa miti akka karoora nurratti karoorsames miti. Bira darbinee ati geenye jira jechuudha. Yaa isheenii meetiin humaayyuu hin beektu ijoolleedha. Meeti amma yeroo darbe asii si gasheen ture nagaltellee sin agarsiisne ergi galtee immoo maaliif akka soorratti goote qolte? Ani areemanii rosi humnumaa nasi nagashitanii anasi galum barbaanne areemanii godhe. Ani ko dhiphina asii keessa maali amma kana dhiphachuu keerraan anumti nan dhiphadha jedheeni si geggeesse. Baay'ee dhiphina argiteettamti. Kanaaf jedhee si yaadeen baay'ee gara caalu malee ko si dhiibeetu hin taane si jibbeessitu hin taane si yaadeen hamma tokko asitti waan hundumaa dhabdee barumsa si barattu waan ta'eef achi deemtee haalli siifaa mijatu iddoo sanatti akkuma durii keetti jitti si gargaara dheeni sammuu keetti tokkoffaa sammuu keetti yaadeenidha. Maaliif nu goolii keessa jirra sadhumaa kana jiran akkamitti akka siree buudhaaf mana kana keessa wanti ni jedha argiteetti sadhumaa ittiin deemte. Kanaaf jedhee si erge. Ati garuu akkamitti waan akkasii goota garuu ijoollee xinnoo miti. Waan nama guguddaa yaadu ofirratti akkamitti yaaddu? Ani areemanii asii galum barbaanne waan duras asii galum barbaanne humnumaan nagashitanii areemanii godhe. Lammata garuu gara fuulduraatti wanti barbaadde iyyuu ta'e waan akkasii irratti yaadin ati gana nama guddaa taata iddoo guddaa keessaa umuriin kee ijoolleedha. Si galeera? Bakka ani immoo qorumsatu natti baay'ate qormaanni baay'ee waan natti baay'atee fi murteessuunis waan natti ulfaatee fi malee si jibbee miti. Kun namoota kana fuulduratti dhiifama si gaafadha amma dhiifama naa godhe dhugaa dubbachuudhaa fi otoo waan tokko taatee ta'e ani har'a akkam akkan ta'u hin beeku maal akkan godhu hin beeku dhugaa dubbachuudhaa fi sila anumatu itti gaafatama jechuudha waan kana hundumaatti sababii koottidha. Garuu waan hunduma sana oollee irraattis ooltee jirta. Ammallee taanaan yoomillee taanaan haadha keetti beektamni yoon si miidhe saatii hin jijjiiramti. Yoo nama reebde saatii hin jijjiiramti. Osoo waan barbaadde si goote iyyuu haati haadhuma booda haadhuma keetti deebita. Osoo ammam si miite illee yoo si ariite illee haadhuma keetti naannoofti haadhumadha. Kanaaf ammani akkoo kee jechuudha. Maazariin kiyya osoo waan barbaadde na goote amma haadhummaa ishee hin jijjiiramu. Yeroodhaaf itti gadduu hin danda'a yoo na miiteetti jedhame egaa.
akka mucaatti. Garuu isa booda haati haadhuma waan ta'eef isheedhumatti hin deebi'a jechuudha. Kanaaf haati akkasii haadhatti tokkoffaa haadhatti muufatanii haadhatti qiimiin qabatanii haadhatti bakka haadhatti hin gaddanii haadha waan taateef. Haati yeroo masalaan malee garaan ishee hin danda'u amma dhumaatti. Anan malaan dadhabnaan immoo deebisee si fide. Garaa dhamtiire dadhabnaan deebisee si fide jechuudha. Kanaaf gara fuula duraatti iyyuu jechuudha. Kana booda lammata waan akkasiin ta'u. Ammati gara fuula duraatti maal barbaadda? Ani godha aariiman godha malaan kana hin godhu deebi'ee. Ashammoo kana booda maal barbaadda? Maal ta'uu barbaadda? Akkam akka ta'uu barbaadda jireenyi kun? Asuma taa'ee baradhee asumatti nu waliin jiraachuu inni deeme. Akkam? Inni deeme. Jiraan deeme haa deemu? Siluma deemee jira bara siin jiru bar gaafuma ta'ee dhufee jeeqa malee siin jiru bar. Ani namti sirriima deeme akka ani as taa'ee jiran jireenya keenya haaraa deetti deebine. Surma akka inni as hin geenye. Ani iyyuu murteesseera bar. Ani waa lama filadhu jedhee dura ijoollee kanaaf jedhee attis achitti waan guddatteef baalaansi godhee ilaaleeni kana murteesse. Amma immoo yeroo ni ilaalu immoo wantichi sirrii miti. Baay'ee rakkoo waan ta'eef amma immoo murteessa akkana murteessee hin jira jechuudha. Amma jira surumayyuu akka inni anaaf hin adda baanu jechuudha. Akka anaaf hin adda baanu ani murteessee hin jira jechuudha. Bakka seeraan of kabachiisee waraqaa wal biraa qabnu bakka wal biraa qabnu bokkonnee waan wal biraa qabnu illee hirmaannee anillee ijoollee koo faana isin faanatti dhufee jiraachuu. Innis immoo jireenya isaa jiraachuu malee dhufee asii nu gooluu maal jedhuu nu loluu ani hin barbaadu jedheera jechuudha. Anis kanuman barbaada ani adeemuun dhugumayyuu durayyuu akka inni deebi'ee deeme miti ituma achirraa na hafeeraate natti toora isa deebi'ee dhufee nu loludha. Sani deebi'ee dhufee yerootti lola kaasu. Amma sikkoonni anaaf inni walii galuu waan dadhabneef anaaf inni surumayyuu walii galuu waan dadhabneef inni deemee achuma anaafuu qaba. Ijoollee isaa warra kana seeratu akka inni gargaaru godha. Kan ijoollee isaa guddifatu seeratu isa dirqisiisa waan ta'eef inni kun hin ta'a. Ati garuu kana booda asuma turtaa asumatti haalli si mijata. Kana booda bakka walumaan jechuudha arga jiranii jireenya keenya keessaa baheeti bakka namni dhufee nu goolu hin jiru. Namni kan biraas dhufus hin jiru. Asumatti bakka. Kana booda wanti kan biraas irra ga'u hin jiru. Atillee waan hamaa kan biraa hin yaadin waan hin taane kamillee jechuudha. Ibin waan ofirratti miti mana iddoo tokko nan naqallee jettee akka yaadne manaan baallee jettee akka yaadne nama faanillee akka naasuuf si galeera. Na anamma sirriitti murteesseera waan ta'eef jiraan amma itti mana karoma nagaa naafati nageenyumaan adda baane ijoolleen immoo nu gidduu jiru ijoollee guddifannaa jedhaan isatti nan himaa jechuudha. Erga walii galuu hin dandeenye karaa nagaa akka nama barateetti akka wal miidhamatti otoo hin taane akka maalittis otoo hin taane sababni isaa ijoolleen lama immoo nu gidduu jiru waan ta'eef ijoolleen sun isaa amma kanuma isaati isatti waamu. Kanaaf anaaf inni immoo nagaa ta'uun eenyuuf fayyada? Ijoollee warra kanaaf fayyada jechuudha. Nageenya iyyuu anaaf inni addaan baane ijoolleen keenya illee amma tokko nagaadha jechuudha. Nagaa argatu yoo manni iddoo biraa jiraate illee jechuudha. Kanaan isatti nan himaa karaa seeraa waan xumurama karaa seeraa xumurama. Anaaf inni illee yaada wal dhibuu hin qabnu maaliif guyyaa wayii sababii ijoollee kanatti barbaadamuu danda'a waamamuu danda'a. Kanaaf jechuudha. Kanaaf immoo anaaf inni nageenyumaan adda xumuranna jechuudha. Kanaaf amma siini waan tokko waan si yaaddessu hin jiru. Waan si dhibullee hin jiru. Kana booda ganaa achi nan deemallee waan jettu hin qabdu. Yoommoo jiraan jechuudha. Yoommoo inni yaada isaa naanneeffatee baqqaan araaramnaa rakkoo hin qabu
meetiin illee akka kakuutii, meetiin illee akka naafiitii yoonni jedhee ati akkam jetta? Inni sintaa yoo garuu illola ta'e garuu hin ta'anis. Kun amma yaada lama jira laala. Tokko anaaf inni karaa nagaadhaan xumurannee adda adda deemu. Ani isin faana isiniin guddisuu taa'e. Inni immoo akka barbaade jireenya isaa gaggeeffachuu. Yookaan immoo hin beekamu gaachuun nama waan murteessinu fi waan bor ta'u adda adda miti. Namni waan karoorsuu fi wanti raawwatamu garagara miti. Kanaaf iyyuu yoommanni yeroo wayii hin beekamu ga'a. Yooma jireenyi keenya barbaadamee akka wal faana jiraannu illee barbaadamee wanti ta'e nu sirrate jechuudha. Yoonni akkana jedhe bakka rakkoon hin jiru kana booda ani nagaa buusee araarameeni meetiinis akka mucaa kootii ilaaleeni waluma faana jiraannaa yoonni jedhe si maaltu sitti dhaga'aman jedhe bara. Anaan garuu yeroo yaadu utuu deemee wayya garuu mul'oo lataanan ijoolleen kunis garuu isaanis abbaa dhabuurra waluma faana guddachuu wayyaa. Yoo loluu ta'ee jechuudha. Yoo nagaa buusee wal faana guddachuu wayyaa. Atamaa isa otoo hin taane lola isaa sanii lolu sanii jeequ sanii waan arge godhu jibbite. Kanaafuu kadhamu walumaan ilaalla waan ta'eef guyyaa yeroo yerootti waan jijjiirama jiru ilaalla waan ta'eef yoonni nagaa buusee araara buusee dhiifama godhee anis ijoolleen qabadhee yaada sanaan nefatee hin beekamu namni yeroo tokko qalbiinsaa sirrachuu danda'a qajeeluu danda'a namni akkas jabaatetti hin hafu waan ta'eef yoo sirratee laafe okay. Garuu yoo akkuma duraa akkana jeeqate anillee barbaadu jeequmsa anillee nagaan barbaada. Yeroo darbee ergati deemtee iyyuu inni dhufee ture as. Ati hin beektu malee dhufee ture. Reebuudhaaf humtu sanafne jechuudha mana kana keessatti. Gaafuma sana reebuu bichaamti waanuma ta'e toona godhee iyyuu hin danda'a ture. Garuu dhufeetu akkana roorrisee deebi'ee deeme. Ergasiin dhufne. Naa kanadha siin jedha maalumaaf bakka tillee bakka haftee waan hundarraa bakka haftee kana booda